taatoo wayii harka irratti argeen jira. Taatoo kana daawwattoota keenya sirriitti nu ibsi. Taatoo kana eessatti godhatte? Manadhaa keessa godhee. Manadhaa keessa godhattee maaloodha kun? Inni kun amma fakkeenyaaf 9, 6, 7 jedha. Maaloo inni kun maa inni taatoonni kun? Kun dhaloota mucaa kiyyaa'ee. Dhaloota mucaa keetii. Lammii jedhama maqaan isaa. Okay, inni kun inni libbi qirtsii keessa yookaan onnee keessa jiru kun? Onnee keessa jiru kun lammiidha. Lammii jedha. Inni kun yaa argaa jira. Lammiidha. Lammii. Inni biraa inni akka ashtaatii fakkaatee yookaan maslaalii fakkaatu kun maali? Kun mana hidhaa Shubbaagiidha. Mana hidhaa keessa turte. Mana hidhaa keessa ture. Mana hidhaati. Itti aansee lakkoofsatu jiran. Asitti lakkoofsa 4tu jira. As keessatti immoo lakkoofsa 9 jira. Lakkoofsa 9 jira. Lakkoofsi kun hiika qaban immoo? Hiika mataa jiraa qaban. Hiika qabaa. Ayya. Hiika isaanii immoo dandeessamu? Immoo danda'a. Okay, hiikni isaa maali? 4, 9. 4, 9 kuni ani beektee 4, 9 amata 4 fi baatii 9 taa'ee. Amata 4 fi baatii 9 taa'ee. Eeshi. Kan barreeffamoonni xixiqqaa kanaa jiranii. Barreeffamni kun ni mul'ata. Okay, ni dubbisnaani. Okay. Dubbisnaani. Anatti dubbifamu maal barreeffamni kun? Akkana jedhaa I love you mama. I'm not afraid. But I'm not afraid jedhaa. Inni biraa asirratti illee argeetiin jira. Kokkobii urjii. Asirratti illee quba keerratti illee lammii. Lammiidha maqaa mucaa kiyyaa. Maqaa daa'ima keetii. Kana hunda mana hidhaatti waggoota 5 mana hidhaa darban kana keessatti taatoowwan kana godhatte. Godhadhee. Ammoo erga mana hidhaatti kaleessa baatee mana hidhaa erga baate haadha keetii wal argiteetta. I love mom jedhaa jirta. Firiidamii hin qabu si jaalladha. Maal jechuudha hiika isaanii kitaaba? Harmee kiyya ni jaalladha. Harmee kiyya hedduun jaallatti ture. Garuu jireenya harmeen kiyya keessa jirtu suni jireenya gabrummaati. Harmeen kiyya baadiyyaa keessa dhalatte, baadiyyaa keessa guddatte. Akkasuma nama magaalaa jiraatu miti isin harmeen kiyya jechuudha. Isin nama magaalaa ijoollee baadiyyaa nama baadiyyaati. Akkasuma harmee kiyya hedduu jaalladha. Akka malee na bo'aatti turte beekte. Ijoollummaa hin qabaayan ijoollummaan hin biyyarraa bahee. Kanaaf harmee kiyyan har'a yoo xiqqaate gara amata 5 jechuudha. Har'a harmee kiyya wal qunnamtii hin qabu. Bilbila siillee hin qabu. Harmee kiyya akkasuma silkiis hin qabu. Daawwattoota keenya kabajamoo nama kana interview godheetiin jira. Waggaa 5 mana hidhaatii bahe. Hacaaluu Hundu'uu Abiyyi biyya bulchaa jiraachuu namni waan takkara nama quban qabneedha. Hacaaluu walaloo akkamiin barreesse? Yeroo dhufu boo'icha akkamiin boo'eefiif? Mana hidhaa keessatti waggoota 5 darbe Hacaaluu wajjiniin sirba isaatiin akkamitti dabarse? Bahee yeroo dhabuu walaloo akkamiin barreesse? Afaan biyya Jarmaniitiin. Kana hundumayyuu karaa YouTube chaanaalii Zaakir Eluutiin argattu. Kanaaf namoonni isa beektan maqaan isaa Muhammad Zaakir jedhama. Kan dhalatee guddate godina Jimmaa yeroo ta'u aanaa Xiroo Afataa ganda Bonayaati. Haadha isaa arguu barbaada. Obbolaa isaa firasaa. Kanaafiyyuu Facebook isaa
sheer goonaa maqaa isaatii wajjiniin warri waa viidiyoo kana agartan sheer godhaatii maatii akka bilbila maatii argatu nu godhaa. Namni kun nama siistama keessaa bahee jirudha. Seenaa guddaa qaba. Waggaa 5 hidhamee ba'ee amma immoo ilma takkaa fi haadha manaa qaburraa waggaa 5 akkan arginetti murtaa'ee jira. Kana jechuun waggaa 10 fi ilma isaatiif haadha manaa isaan arguu jechuudha. Kanaaf gargaarsa ilmaan Oromoo barbaada. Gargaarsa akkamii barbaada? Gargaarsa loojistiik, saayikooloojii waan cufaan iyyuu ikoonomiidhaanis maaliif barbaachisaa? Abukaatoo gahaadhaan waan kanarraa falminee ilmoo isaa ijaan agarsiisuu qabna. Kanaaf warri argitan, warri viidiyoo kana argitan cufti keessan sheer godhaatii nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Viidiyoon guutuun dheeraa waan ta'eef ilaallee akkaataa isinitti salphatu, akkaataa isin irraa waa barattanuuf. Inni guddaan viidiyoon kun sa'a kana hunda waraabnee fi sa'a 2 oltu waraabame. Kana hunda isinitti gadhiisuuf hin deemnu. Keessaa goonee waan isiniif barumsa ta'u maalirraa of eeggachuu jirtu, of eeggachuu qabdu, manni hidhaa biyya kanaa maal fakkaataa, seerri fitii jedhee Raayyaa Abbaa Maccaatu. Seerri biyya kana keessaa maal fakkaata? Fitii yookaan seerri maal fakkaata? Akkaataan qabiinsaa maal fakkaata? Waan kana cufarraa takka nan bisne sa'a 2 fi daqiiqaa 50. Kana hundumayyuu karaa YouTube Zaakir Iluunii argattanii bira dhaabbadhaa. Mucaa kana warri qarqaaruu barbaadan bilbila isaa isiniif hin maxxansaa bira dhaabbadhaa. Qarqaaraa biyya kanatti abukaatoo waan hin danda'amne hin jiru. Bakki hin kennamnee fi waggaa 5 booddee bakkumatti gadi baasan. Kanaafuu nuti bakka itti gochuu qabna, ilmoo isaatii wal agarsiisuu qabna. Oromoo nuti qaba. Mucaan kun waggaa 5 dura walgahii Oromoo irratti, hiriira Oromoo irratti ragaa waggaa 5 dura laayiviilee jiran baasuu dandeenya. Nama ijoollee Oromoo tokko deeggaraa bilisummaa Oromoo jajjabee ture. Kanaafiyyuu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Seenaan isaa dheeraadha. Itti deebina guyyaa yeroo biraa viidiyoo itti aanu keessatti seenaa isaa sirriitti dubbanna. Akkam jetta? Haaluma jenna miti? Seenaa isaa interviyuu sa'a 2 daqiiqaa wayii goonee jira. San keessaa isiniif kunneen akkaataa isiniif mijatuun, akkaataa isin ilaaluun isiniif tolu, waan isin irraa barattan naamana waan baay'ee irraa barattan. Jiruu fi jireenya keessan, jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti maaltu uumama? Maaltu wantoota akkamiitiyyuu dogongora akkamiitiyyuu waan guddaa kana uuma. Kana hundumayyuu viidiyoo interviyuu kana keessaa ni argattan. Baay'ee itti gadditu. Iddoo itti boonyee waa'ee Hacaaluu yeroo yaadannu, Jawaar hidhamuu akkasumas waan achi keessatti uumames viidiyoo kana keessatti itti boosu keessas iddoo isin seeqattanus ni jira. Akkaatuma isinitti toletti hiikkattu jechuudha. Garuu baay'ee gaddee keessaa du'a Hacaaluu irratti walaloos barreesse, walaloos sanarratti dubbisee jira. Kanaafiyyuu karaa YouTube channel kanaa nu eegaa isin jenna. Galatooma, yeroo gaarii qabadhaa. Halkan gaarii. Nagaatti. Bilisummaa uummata Oromooti. Bilisummaa uummata Oromooti. YouTube channel kana subscribe godhaa hin dagatinaa. Achirratti waan isin gadhiisuu fi waan dheeraa ta'e bor iftaan keessa yoom gadhiisna yoo hin danda'e boriituun hin fixaa. Sanbata xiqqaa ganamaa isin gadhiisa. Eeggadhaa.